بسم الله الرحمن الرحيم متى درين نتحرك بني يعني كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها جدراتي كتابة كان محمد ابن عبد الوهاب نفبرس جدّا محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب جدّا مكان ساسريني كان را وليف إلى جدّا كتاب نكوني كتاب باي فرتما كبودا فرت كتاب باي dafa bakka baay'eetti duqaraamuu fi ergaa baay'ee of keessaa qabudha jechuudha kitaabni kuni. Egaa kitaaba kana namoonni baay'een qara'uu isaanii barbaadu. Yeroo qara'anittis immoo hiika isaa bareechanii argachuu barbaadu. Kanaaf nuti akka uummati keenya yaadanitti hiika bareedaa hin ta'aafi laata yaada jedhuuni hamma irraa hubannee fi amma qaraataa turreerraa fakkeenya hubanneerraa kan armaan gadii kana akka kanatti isiniif dhiyeessineera jechuudha. Isinis bakka hamma xumuraatti akka isin wajjin turtan karuma kanaan isin gaafata. Chaanelii keenya kanaafis haaraa yoo taatan subscribe nu gootanii kitaabni kunis immoo akka inni obboloota keessan nama biraa ga'uuf like nu gootanii bakka nuyi tokko tokkotti immoo akka nuyi sirreeffachuu qabnu waan nuyi sirreeffachuu qabnu yoo jiraate koomentiidhaan yookaanis immoo yaada keenya akkamitti akka ilaaltan koomentiidhaan nu beeksisaa isiniin jedha. Gara kitaaba keenyaatti seenna. بسم الله الرحمن الرحيم جدي جل كبا كتاب نكينيا اعلم جد بيك جد كتاب نكينيا رحمك الله ربي الرحمة سيفها قدو أنه جد رحمة اعلم جتون بيك رحمك الله جتون بفهم رفنات جتون أفانا رب فاكي ستستو بك نمتك وانغاري تواموف كاف كانوا بفهم رفنات نكجل كمنو نجل بيك ساتشون أنه دبديني جتون يجب علينا نرتد كمتاء تعلم برچوتو نرتد كمتاء question and answer تعلم it creates a question in our mind that means kana jechuun gaaffii sammuu keenya keessatti uumaa jechuudha. Akkamittiin innahu yajibu alaynaa gaafa jedhu nurratti dirqama ta'a gaafa jedhu maaltu dirqama ta'a jedha sammuu keenya keessatti ta'alluma barachuun maaloo barachuun arba'a masaa'il waa afur barachuun dirqama nurratti ta'a. Masaa'ila yookaan wanneen afur kana barachuun nurratti dirqama ta'a. Which one of them gaafa jennu asirratti immoo wanni afur kun immoo maaloodha jedha sammuun keenya keessatti jechuudha. inni duraa jedhanis al-uulaa inni duraa al-ilmu baruudha. Mindinno maaqoo jettu isin immoo as keessan maaloodha wantiin baruudha jedhe baruun irratti dirqama ta'a. Ish akkamiinan baraa yeroo isin jettanii wahuwa baruu inni jedhan suni wahuwa jechi jedhu kuni damiira jedhama deebii jechuudha. Eessatti deebi'a jennaan wahuwa jechuun eenyuun fedheeti jennaani wahuwa al-ilmu inni nuyi jenne jechuu isaati. Macrifatullaahi rabbii isa ol ta'e sana baruudha. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه سا محمدين اسبرودا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة دين الإسلام اسمه رقا وجنين برودا جدين في مجرى we have got one answer أكازتون ديبي تكور غنير رقانا سلا وافر برونون جدي وافر كيسا مال جني غافنو بيك برو العلم هو بچو رقافة جدو مالو بچو كته نتمي رب دينو بچو تكفا Jarri kun lakkoofsuma tokkuma jalatti as they mentioned under one tokko jalatti himamu jarri kun وهو معرفة الله أكما لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جتشود بكتو كتوامو معرفة الله ومعرفة نبيه برود جتشود ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ماري دين الإسلامين اسمه برود جلسني أن إسلامته وكانت إسلامته أوف بيكو وكان سن إسلامته بيكو كفوسون تاني أمانتين كين أمانتي إسلامته أمانتي الدنيا كان الرا most fastest religion in the world جاء مسنا كفبيتي أكمل برود مو يوجد تيجي جوسات بالأدلة رجاسة وجنين مال التججا مال الرادركا مال بيزين زائساكي ما بق وانو من نجد هندسة بروجة شو إيش tokko barreega inni lammaffaan wanti jedhu sammuu keenya keessa dhufu athaniya jedha lammaffaan jechuudha al-amalu bihi አውቃለሁ ብለሽ ወይስ ብለሽ መሄድ የለብሽም ወይስ የለብኝም ማለት ነው። ባሬራ ጀቴ ዴሙን ቀብዱ እንስ ዴሙን ቀብ ማል ጀቹ ዳሬ ወልአመሉ ቢሂ ካወኩ በኋላ ደግሞ በሱ መስራት ኢቲኖ ጀቹ ዋንተ በርቲ ሰናኒ ጀዳጀ ኤርገ ለመፋረት በሬሙ ማልጎና ወልአመሉ ቢሂ ኢቲኖ ጀቹ ዳ ዋለቲ ዋን በር ሰነቲ ዋረብ ዲራ ዋይ ረሱላራ ዋን በርቲ ወማዕሪፈቱ ዲን الاسلام ዲን الاسلامين ከነ ጌሰቲ ኪታብኒ ኬኝ ኩን ኤሰ ጌሰቲ
Okay, let me ask you one question related with today's topic. Akka jechuun mee wanta kana wajji wal qabatu gaaffii tokko sinaa gaafadhu xumura irratti anaaf haa ta'u. Athaalisatu sadaffaan immoo bareera. Lammaffaa irratti immoo ittiin hojjedheera. Which isa kamiree kanaaf immoo akka hin jennee fi athaalisaas hin jedhe. Inni sadaffaan immoo addaawwatu ileeyyi gara isaatti immoo gara kamitti immoo nama waamuudha jettachuu walgalagaltee. Ileeyyi የመጨረሻው ደሚር ነው የምትባለው። የመጨረሻው ወዳወቱ ዋሙዳ ኢለይሂ የመጨረሻው ደሚር ወደ የት ነው የሚመለሰው? ወደ መጀመሪያ ማለት ነው። ወደ አልኡላ የመጀመሪያው ገረ ጋፊ ተኮፋ ሰነት ዲቢያ ጀቹን አልኢልሙ ወሁወ ማዕሪፈቱላህ ገረ ረቢ ገረ ረሱላ ገረ ዲን الاسلام ሰነት ነመዋሙዳ ተልቀባ ሹፍ አርግቴ ተልቀባ አልኢልሙ በይኩ ደጀ ማዕሪፈቱላህ ረቢን በሩ ወማዕሪፈቱ ነብይ ሳበሩ ወማዕሪፈቱ ዲን الاسلام ብለድለት ዲን الاسلام ረጋ ወጅን በሩ ዳጀ አሁን በመሬ ረጋይ الثانيه جد قد لما فان مو على ملو به تججون الثالثه سدفان الدعوه اليه غرسات من موامود اجل غروان بريت ججون it is not وكزتون او في كن ብቻ ዳፍ በሬ ካናምቲ ام غرسات نموامنا ደመለ الرابعه اني افرفانوش غرسات نوامي ከምቱም في የትኛው ነው የቀራው ደግሞ ትላለ ከዛ እንሞ ከዝጀ الصبر على الأضافي أي جهنم جلسني مجباني للبني نقادي بوسين جتون الصبر أبصر جري مالرت على الأضافي چنك أتسرت على الأضافي چنكي فيه أتشكي ساتسيك كبرت أبصر فيه جتون أود يروجر ساتي وامتو أتيو فيكي تيجنك مرنديسا أكذا مالي في إسلام ما مكبردي إسلام ما متنا موامي فنجنك ما don't say like this because if you want to start anything you have to decide it. You have to decide the responsibility of that things or that action. Akkasitti islaamummaa qofa miti. Hojii ma tokko gaafa ni jettee lafaa kaatu hojii sana irratti bakka waa hundumaa fudhachuu qabda jechuudha. Wanta barbaaddu sana argachuu fi damma nyaachuu barbaadde ciniinnaa kan niisaa obsin jenne ciniinnaa kan niisaa obsuun dirqama damma nyaachuudhaaf masfartii sadhan sanadha jechuudha. Okay, kanaafuu irratti obsuun dirqamadha. Wanta si qunnamu irratti jechuudha. كان الرتمو جيتش كان يكن جداجر محمد بن سليمان بن عبد الوهاب جيتش ساتي مو جيتش ساتي إيش أكملت جيتش سنة ما فلنا يوجد والدليل قوله تعالى كتاج أستي جرج جيتش جد أولي كان الرتمو رجعان جيتش ربي قلت إيه تجرا جيتش ساتي أكملت والعصر جد ربي قرآن كيسة تعالى والعصر جد أقسم جل جلاله بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار وهو أكبر دليل على الصانع عكاز جتشون ربين إنك كتي أسريد أنا كتدي مالي فسريد أنك كتي جنان أسرين كوني وان هدونا ما قشتشون إيدا كليسا بولتي كاتي guyyaa halkan argite achi ganamarra baakaatee immoo gaafa ol jettu guyyaa kan argite otomatti ilaaltummaa aduun kun deemaa dhufee gara halkanii sanatti deebi'aara. Akkasichuun mallattoon kun naannaa jira. Bakka wanni guddaan tokko dudduuba kanaa jiraachuu hubattaa jechuudha. Rabbiin sababa hedduudhaaf irraa kakate. Kanaafuu asriidhaan an kakadha jedhee maaliif kakate? Wallaahi jechuu namni tokko jedhee kakannaa. Bakka idha aqsama Allahu rabbiin gaafa waan tokko kakatu dudduuba isaa waan cimaan jiraachuu. Namni tokkos gaafa seeratu wanta tokko dudduuba isaa waan cimaa jiraachuu nu beeksisaa jechuudha. Maal jechuuf kakate rabbiin innal insaana lafii khusr. Ilmi namaa hundumtuu kisaaraa keessa jira. Lafii khusrin. Innal insaana lafii khusrin jechuun kisaaraa ifa galaa keessa jira jedha. Including me and you. Anaaf si hunda keenya qabataa jechuudha. Ish bakka naanee irra ganama. Atis kisaaraa keessa jira. Ulamaanis kisaaraa keessa jira. Hundumtuu kisaaraa keessa jira. Jennee gaafa nu naannu illaa al-istithnaa illaa jedhe specific Allah went to specific warra cinqii keessa hin jirre sana keessaa baasuu barbaade jechuudha. Illa alladhiina isaanan amananii wa amilu saalihaati hojii gaarii hojjetan malee jechuudha. Illaa jechuun xumura kanarratti deebii argate. Illaa jechuun malee jechuun akka afaan oromootti galumsa hin qabu. Kanaafuu akkamitti galumsa godhanna? Illa alladhiina aamanuu isaanan hojjetan malee irratti amanan malee not only believing wa amilu saalihaati wanta gaarii hojjetan malee وتواصوا ورّا والغرغار ملي وكا ولي دام ملي بالحق
haqa irratti yookaan haqatti walii dhaaman wal gargaaran malee watawaasaw ammas kan walii dhaaman yookaan kan wal gargaaran malee بالصبر obsuutti yookaan akka waan tokko obsinu irratti wal gargaaran malee he specified them jara kun garuu kisaaraa keessa hin jiran jechuudha illaa inni jedhu suni jara kana hiikii keessaa baasee jechuudha warra kisaaraa keessa hin jiran akka ta'eef jechuudha qaala shaafi'iin hin jedhe rahimahullahu ta'ala rabbiin ol ta'e rahmata isaaf haa godhu شافعي رحمه الله جتون جت مرفنا نموت بيبيكم من دراتين كانوا يتجنوا دا جتون صحابتان رضي الله عنه جنان إيش لو ما أنزل الله جد شافعيكم محمد بن إدريس جدما أهل ما باي يقول أك أدونكم الدنيا فيدت عالم الدنيا كم فيدت جدو رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله جد وايلولا سورة أسري كان رتي gaafa waa'ee suuraa asrii kana ilaalchisee informationii ga'anuuf kennu lawma anzalallahu utuu rabbiin buusuu baatee jedhe hujjatan ragaa tokko iyyuu alaa khalqihi ummata isaa kana irratti ragaama tokko utuu ummata kanaa buusuu baatee illaa haadhihi suura wal asrii kana malee lakafatuhum jedhe wal asrii kana malee quraana aayata hamma kana baay'atu aayata 6232 jiran keessa yookaan ayata 114 jiran keessaa yookaan dhiifama ayata 6230 6232 jiruu fi yookaan immoo suuraa 114 jiru hundasaa suuraa 113 dhiisee yookaan immoo ayata 6229 bichaa buusee jechuudha. Nidhiise wala srii ayata sadii suuraa ayata sadii qabu yookaan suuraa tokko kana bichaa utuu buuse lakafatu isaan geessi jedhe. It's enough. Inga jechuudha kunumatu. وقال البخاري مالي فنجا جدي جنان مو كيس جرا وهم كسارا كيس جرا كنافو كسارا كيس سابو مال كوچور آمنو وجيغا أمنا وعملوا الصالحات وجيغاري وجدا أو ربدتي أمنا وانغاري تولا ججا وانغاري تولا وانت كنا كيسا في مال تجرا nothing is left as كيسا والنافع تكوين جرا وقال البخاري بخاري نجد رحمه الله تعالى ربي بخاري كناف رحمة إساف هقولو جد أكونيس رحمه الله جون مكا مرفناتي محمد بخاري كوني نما باي الصح سند جدم بعد القرآن صحيح البخاري جدم بخاري نما كتاب سند بريسين أكز جون كتاب سند كتاب صحيحة هندمتو الله قرآن التي أنسي جتش أغان جتش بخاري جدم هذه جتش رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى باب جد سند ساكي ستي وكان كتابة سابر ريسي كي ستي باب بل وكان توبيك سكيتش ما تدري رشين نقول العلم قبل القول والعمل ما تدري chapter يجودا chapter ميوراف يمن له بقولنا يجود العلم بل ما تدري بروتي قبل القول والعمل ما تدري جد كم مرة كاي يجود ماليف جنان العلم قبل القول والعمل وهم إلى إسلام ما وانتنوام تلك بهنا أكنوا يبروف تنبود أكنوا يتوجنوا فيجود والدليل قوله تعالى كان الرد رجعان جت ربي والتيتي جد فعلم جري قاتو مانسه سببني نكجد يفهمون ربي نكجد فعلم بيجد أنه دبيني لا إله إلا الله أقام قبر ما ربي ملنجرو واستغفر لذنبك وديكتي مو إيفا مغافرهم جئي دبتي جتشود فبدأ إلى إنجل كبيغا أين بخارين كن بالعلم علمي بيكم سانجل كبي علمي نانجل كبي قبل القول والأمل وتوها ساتو كنازئين وتوه جيتو كنجتين وانت كتون جدين بيك يتجد أنجل كبي جتشود هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين واريها الرافق أبنى دمني كان فكاتا كان رتون دومني يادا كيسن كرا كيسوتين كرا كومنتيتين أكسين شير نوغوتا ناس ماني سنغافتا يا رب في الكتاب كينيس غير فول دراتي هم مراتي ولين كان ديم نتا بكا تسريفا تشوك أمنوفي بكا دو غورتي وندما كرا كومنتيتين نوبيكسا إسني سموغاما كيسنيني channel kana subscribe nu godani like godani akana mo hunda hunda bira gawun akano gotana sinis ngafa wassalamu alaikum wa rahmatullahi